Akka waltu fanni gurbaa. Hodhu kun. Maalidha kun? Nareebuu barbaadda miti. Ani immoo sadarkaa sana ol siif guddise. Cuubee ati ittiin taphachaa guddatte sana siif fiduuf yaadeen ture. Garuu ogummaa cuubeen nama waraanu waan hin qabneef cuubee argee siif fiduu hin dandeenye. Dhiifama. Innis akka cuubeetti nama gargaaruu waan danda'uuf ittiin fayyadame. Maali gaa'elta? Kunoo na waraana. Amma keetti sin ajjeessa jettee na doorsisuu keeti miti. Utuu siif gale erga na ajjeetti tuutteetti. Yeroo tokko qofa sitti hin fakkaate. Yeroo jalqaba yeroo jiituu narkaa fudhatte. Yeroon intala namummaa kortti dhabu narkaa fudhatte sana na ajjeefte. Kanaaf iyyuu haalona ba'uudhaaf deebistee fudhatteere. Yeroo lammaffaaf immoo gaafa akkanatti yaaddee na ajjeefte. Kana nama natti miti. Ija koo qulqulluudhaan hin jiru. Aboo callise. Yeroo kudhan ija koo naan jedhu. Argitee yeroo wal ammanni san waan an balleesse hundumaaf dhiifama. Waan dhiifama naa gooteefis baay'ee galatoominaan jechaa turte. Namni galataa fi dhiifama beeku nama sammuun bilchaateedha. Dhugaa sanatti mi'oonaan jette osoo adda baatanii natti tola. Gurbaan guyyaan irraa guyyaa dhuma keetii akka hin taane. Isheen si dhabuu isheetti gadditeetti. Isheen nama jaalalaati. Ati immoo nama reebichaan ala waan tokko hin beekne wallaalaa wayiiti. Sii gala lolli fi jaalalli immoo waliin hin deemu. Isa dhugaan siin jedha. Jala sarareen sitti isheen sitti baay'atti. Kanuma. Wanti naaf hin galle. Iddoon awwaalcha koo qotamee reeffi koo kan jirre ati yoo argiteetta. Ani kanan jedhu reeffi bakka awwaalaatti yeroo dhabamu akkamittiin shakkitu. Ilaali ani urjiidha jechuun ani hin duune malee yaaliin hojjechaa irratti raawwatamu jechuudha. Hello, Commander. Ana waa'een keessan kun garamitti akka deemaa jiru naa galuu dandeenya. Yeroo tokko kuruun barbaachisaadha. Keessumaa ammoo shamarrarratti kurtu taanaan baay'ee tokko rakkisaa ta'a. Koruun sun waan jaalatu si dhabsiisa yoo ta'e. Akkanan dhabsiisne sirriittan beeka. Ana kan naaf hin galle. Qaawwa gidduu keessanitti uumame akkamti calliftee ilaalte. Qaawwa sana cufuufan kufee kaa jira natti fakkaata. Biiftuu waliin wal arguudhaani. Waggaa tokko darbe kana keessatti hiree waan baay'ee kana barsiistee beekta. Kanas immoo shirraan baradhe. Kunis immoo qaawwa xiqqoodha. Yeroodhaaf malee duuduun isaanii. Yeroo akkas jettu garuu fooddaa xiqqoo banamitti akka waan namni dugda sagatee dhaabateetti ni ilaalle. Maal? Kun immoo maal jechuudha? Namni tokko fooddatti dugda sagatee dhaabatee jira jedhu. Yeroo yaaddu fooddaan sun osoo guutumaa guututti banamee immoo osoo xiqqoo banamee namni sun qorraan miidhamuu danda'a. Qaawwan xiqqoo yoo baname. Eeyyee. Fooddaan sun guutumaa guututti yoo baname qilleensa galcha malee nama sana qorri hin miidhu. Xiqqoo yoo ta'e garuu qilleensi xiqqoon sun qorratti ta'ee isa miidhuu danda'a.
argitee gamne qaawwa xiqqoo har'a qabnutu baruu rakkoo nutti ta'uu danda'a. Kanaafuu qaawwa xiqqoodha yeroo naan jettu qaawwi xiqqoon har'aa kun baruu rakkoo guddaa akkasitti fiduu danda'u yaadi. Ha abbaa falaasfaa keenya har'a qaamteettaa garuu. Ituun qaamin kan akkas falaasfaa dubbattee ituu qaamtee moo yaaddeetta? Qoosiyeeti. Illee balleessiteetta. Kun dogoggora guddaadha. Akkamitti? Actually si qofa miti. Balleessaa shamarran hundumaati. Durbi qixxee dhiiraa miti jechuu keeti? Lakki akkasillee hin jenne. Maal jechuu keeti? Ilaalcha irratti osoo hin taane jecha irratti akkasidha jechuu kooti. Jechi isaa maal ta'e? Afachuu garuu hire. Ati an dhiira waliin wal qixa jettee yaadda? Sirriitti malee akkamitti ta'in namaan? Egaa rakkoon jiru asirratti. Durbi tokko dhiira waliin wal qixa jettee yeroo kaatu already gadaantummaa ishee amanteetti jechuudha. Namni wal qixa ta'e immoo wal qixan taa'ee dheen ka'u. Wal qixa miti yeroo jettu karaa bira maal jechuu keeti? Wal qixa miti jechuu keeti? Eeyyee ka durbi tokkoon dhiira waliin wal qixa jettee yoo amante ani dhiira walii jettee amanti malee dhiira waliin wal qixa jettee hin kaatu. Kanan jedhu gumi. Ogummaa fi dandeettii amma kana sammuu keessatti qabachuuf hagamsitti fudhate. Weel egaa kunillee gaaffii baay'ee ulfaataadha. Nyaara kee guri. Amma koruun maal akka ta'e sitti agarsiisa. Tarii sitti taphachaa jirti yoo ta'e Sitti taphachaa jirti? Maal jechuudha kun? yakkicha akka ati raawwatte bartee ani urjiidha jettee cidii yoo si baasisaa jiraatte Aha. Dhugaa keetti. Giiftii walii galanii kana gochaa jiru. qorannoo keessa yeroo darbitu muuxannoo wantoota kallattii garaagaraan ilaaluu argatta. Garuu bakka waalchisiisuun qotamee reenfi ishee akka dhabame natti himteetti. Kun urjii ta'uu ishee nama shakkisiisu amma? Kanaafuu ni shakkisiisa. Urjii ta'uu dandeessi. Komaandar maalidha? Maal bitaa natti galchitaa? Takka urjii dheetta. Takka urjii miti naan jette isa kama manuwan. Akkuma sin jedhe wantoota kallattii garaagaraatiin ilaaluu qabda. Gama kootiin qorannoon inspektar Simboo bira ture qulqulleeffachuuf yaalaan jira. Dooktar Nagaan Ooli. Nagaan Ooli. Wantoota kallattii garaagaraatiin ilaali. Qormaata keessa darbe. Harreen kun. Nan dhiphadha hin jireen malee ani waa'ee ogummaa isaatii naaf ibsu hin jireen. Raatuun. Nu cuftanii nu bira darbuuf turtanii? Ifa masiniin argite. Qulqulloonni salphaatti hin argaman. Namoonni waa'ee jaalalaa haasaan waa'ee waan biraa haasa'uudhaaf yeroo qabu. Nutis yeroo tokko akkas jennee turre. Amma garuu abbaan dammaquu qabu dammaqu. Gumi. Jechama waan ta'u seenitti dhamaanii ta'uu dannaanii dhiisnee deemnee jedhamu dhageessee beektanii? Jechama harreedhaaf warqeedhaaf nan faandonaaf wayya jettee tokko dhageessitaa jirra. Egaa kanarra isin ga'a. Osoo wal ceephaatanii as ooluufi? Haa deemu. Kan akkasitti na tuffachiisu muusidha. Kottu amma deemu. Ati yeroo koortu akkas taata koora waan jedhamuun jibbee baran. Kana caalaa of tulummaa wayii narraan argine. Lakkee abboo. Jaartii dulloomtu wayii waan liqimsite fakkaata iyyuu. Dhugaa moo? Liqimseeraan? Yoomin liqimsee laata? Ani koo gaaf tokko waan godhuun beeku bara. Isallee sirrii jette. Waan gootu wallaaluun kee erga mucaa kana fakkaattu dabarsitee kennite. Eenyutu dabarsee kenna? Moortu. Kanan jedhu. Gumi maaloo manaan jedhu. Tole. Namni galataa fi dhiifama beeku nama sammuun bilchaate. Dhugaa sanatti mi'oonaan jettu osoo adda baatanii natti tole. Isheen si dhabuu isheetti gaddi ta'e. Isheen nama jaalala. Ati immoo nama reebichaan ala waan tokko hin beekne wallaalaa wayti. Sii gala lolli fi jaalalli immoo waliin hin deemu. Isa dhugaan sin jedha. Jala sarareessitti. Isheen sitti baay'ee. Kanuma.
Kanaaf amma taphicha sirriitti beektaniitu miti. Maal ture? Aynoo isa kiilar isa jedhamu beektan? Tole. Fakkeenyaaf amma lakkoofsi 2 yoo filatame namni lakkoofsi 2 sun isa ga'e kiilarii jedhama. Kanaafuu afran keessan keessaa namni tokko qimmisuu qaba jechuudha. Egaa namni tokko yeroo qimmisu namni biraa immoo laaluu hin qabu. Namni waraqaa kaasu sun du'eera jedhee waraqaa gata. Namni dhuma irratti hafe immoo ni adabaa jechuudha. Oo yaadadhe. Utuu kaasuu yoo qabame aynoo isa kiilar jedhama. Yeroo kana inni iyyuu adabamaa jechuudha. Tole amma eegallu. Lakkoofsa kiilarii annan filadha. Booda irratti immoo dabareedhaan filattu. Ammaaf ani lakkoofsa 4 filadheera. Kunoo fuudha. Kunoo ani du'eera. Du'eera. Yeroon fuudha argeera. Ilaaluu miti. Aynoo isa kiilar jechuu qabda. Maarree anaa jechuuf ka'uuna durse. Kun jalqaba waan ta'eef irraa deebi'ama. Akka haaraatti sararaan. Maal wadhiisi giftii? Qaaneffadhu malee. Jalqaba irratti adabbiin hin jiru. Kanaafuu kana booda waladama. Tole haa ta'u kan jalqabaa ishee waan ta'eef irra darbinaaf. Garuu kana booda wanti isin beekuu qabdan eenyu fuurra hin darbinu. Tole kunoo kaasa. Dura bar lakkoofsa nutti himuu qabda. Kan kiilarii moo? 5 ta'u. Du'eera. Eenyutu si qimmise? Maal fansitte ma? Kiilariin na bira hiraam. Ani immoo sitti hin himne. Kunoo lakkoofsi 5. Eenyutu akkasiin jedhu? Gammee. Ani kan jaalalaan qimmisee bara. Qimmiseen jaalala koo ibseef. Qimmisiin immoo mallattoo jaalalaati. Du'a. Dabaree koo irratti qoostaa? Tole amma vaayibiin kun yaadannoo akka nu ta'u suuraa bareedaa isaa kana kanaaf walitti siqaa. Nama sirriin filan. Hunda caala waa'ee jaalalaa fi miira keessa dhugaa kan hubatu si. Akkamitti namni jaalala ofiisaaf hin taane siif ta'uu danda'a? Yaaliin ture garuu immoo hin taane. Gurmuun sitti ergeen ture. Milkoofne yoomis immoo ergee ittuu dubbii balleessee dhufe. Haasofsiiseen ture. Eenyu? Saamsoon immoo? Maal siin jedhee? Bakka teetti wal bira dabartaniitu. Akkaataan inni itti haalota hubatuu fi akkaataan itti haalota hubattu baay'ee gargaaradha. Dhugaa koo eenyuun na hubata? Ammoo abdii kutachuuf himi. Garuu maaliif bakka kana na fidde? Yaadiin. Bakka kana moo? Yaadannoon bakka kanatti qabu. Maal gochuuf? Callisi. Homaanaaf galaan jiru. Waan tokko iyyuu argaan jiru bara. Ani sakkata argituun barbaadu. Tole kana boodoo. Amma iji koo hidhameera. Lamaan keenya iyyuu homaa argaan jiru. Nana manne moo? Bitaanatti galee bara. Akkamittiin si amana? Jaalalaan siif qabu.
Guyyaan ursaalii keenya ijoollee gidduutti sitti miira. Har'ammoo qofaattiin siif ibsuu barbaada. Sin jaalladha. Ani sin jaalladha bara. Garuu maaliif ta'u? Callisi. Amma lamaan keenya homaayyuu argaa hin jirru. Kanaafuu filannoo nuti qabnu callisni yoo lamaan qofaadha. Nyaara guurteetti jettee waan nan agarreef filannoo ati qabdu callistee sagalee koo amanuu qofaadha. Seeqeera yoo naan jettee argee amanuu waan hin dandeenyeef filannoo ani qabu jecha kee amanuu qofaadha. Ija keenyaan arguu dhabuun onnee keenya akka dhaggeeffannu nu taasisa. Gammee yeroo jalqabaa yeroo natti dhiyaattu akkuma har'aa barnoota koo malee wanti natti mul'atu hin jiru ture. Yeroo kana garuu ija koo junuunfadhee argaa hin jira. Har'a akkuma ija koo junuunfadheetti waadaa siif galuun barbaada. Waadaa maaliiti? Amma maaltu sitti dhaga'amaa jira? Ibidda jaalalaa ani jechaan siif ibsuu hin dandeenyetu natti dhaga'amaa jira. Sin amana. Ibidda jaalalaa jettee fuula kee irraa arguu baadhus jecha kee nan amana. Akkuma kana bara koo guutuu otoo sin argin akkan si amanu waadaan siif galu. Anis tapha kee kana taphadhu. Natti tola. Bakka walteetuu hin argin, bakka sitti dheetuu hin beekin, bakka ati geessu hundumaatu hin argin, umurii koo guutuu akkan si amanu waadaan siif gala. Otoo waliin argin wal amanuu bilchina guddaa gaafata. Kanaafuu sin jaalladha. Sekondii kana qofaaf utuu hin taane barnootaaf utuu sin argee yoon ture iyyuu bakki hidhii keenya jalaan badu. Dhugaa isheeti. Osoo waliin arginu wal amanuu bilchina guddaa gaafata. Maal akkan sin jedhuun beeku. Baay'een gadda. Maali? Namni gadda gaafa nama gadda jajjabeessuun ajaa'ibeeti. Kan kollee dhiisi. Maaliif? Ani yaalee abdii kutadheera. Kana booda waan yaalu natti fakkaatu. Itti amantaa? Nama tokko nama jaallattuuf jecha arsaatii kaffaltu gadda isaa ofitti fudhattee gammachuu kee immoo isaatti kennu jechuudha. Gargar ba'uu keessanitti waan gammadus itti fakkaata? Yoo xiqqaatee bakka inni jiru dhaquu dhiiseen aarii inni yeroo na argu aaruu hambisuu nan danda'a. Madda gammachuu isaa ta'ullee yoon baadhee akka aaruuf ka'umsa ta'uun qabu. Kanaafuu maal yaadde? Sarraa fagaachuu. Ammayyuu isa waliin jirta. Maaliidha naaf hin galle? Kan yoomiinis gurmuunis hundumti isaanii dadhabanii ni raawwatu. Callisi yoomii. Madifama naaf godha. Atuu dhiifama naaf godhi. Abbo miira keessa galee dogoggoruun godhu. Dhugaa jiru natti himi. Kana booda yoomii waan natti haasa'u natti hin fakkaatu. Dhugaa isaatti illee waa tokko akka tinaa gootuun barbaada. Maalidha? Kana caalaa sin ga'a. Namni wanta kanatti naafu jiraachuu danda'a. Maal? Abjuu akka hin taaneen sodaachaa jira. Gammee waan isin jedhuun beeku. Guddaa galatu. Naaf mala. Abboo sadiisi. Ifama gaafachuus galateeffachuus ta'e jenna yoomiidhaaf mala. Kana booda kan na gaddisiisu san qofaa koo dhugudha. Jechuun Isa naaf inni olii galleera. Bakki kun miira jaalalaa fi ayyaana addaa qaba. baay'ee malee. Akkamitti? Amma immoo ani fi ishee walii galleera. Ati nama hundumaa wajjin walii galte jechuudha? Egaa maaliin godha? Akka nama hundumaa walii galuu na taasise. Doktor, akkam? Naguma? Jirta akkamii? Jira, nagaadha. Maal irra maaltu argameeti kan akkasitti na sarditee na waanta? Oolmaan irraa qabduu fi bakka kamitti yeroo kamitti waan barbaadden sin gargaara sanaan jetti dhagatte. Soo dhugaa'etti. Siif moo waan fe'e yoo ta'e siifan godha dhugaan sin jedha. Oolmaan kafaleen fidni narraa qabda beektamiti. Maarree gaa yerichi gaheera. Yeroo gargaarsi keetti na barbaachisu ammadha. Okay. Kanaaf maal si gargaaru? Urjii jechuun koo seenaa intala eenyummaa ishee adda hin baane sana. Eenyummaa ishee akkanaa qulqulleessituun barbaada. Maal na gargaaruun barbaadamu? Lakkii akkas osoo hin taane hundumti keenya iyyuu seenaa ta'uu ishee sirriitti beeknee dheetanii.
Maal seete doktar? Ishee caala ishee beektaa? Maal jechuudha? Anurjiin akkanaan jette toon sitti mee maal jettame? Maal? Anurjiin ajjeenne jedhee sitti muna barbaachisa? Lakki isa sirriittan beeka. Giiftiin garuu akkasitti hin battu. Intala kana wajjin walii galanii inumaayyuu tapha biraa jalqabanii jiru. Garuu doktar kanaafuu si maaltu si rakkise? Jechuun koo ati urjiin ajjeefne miti. Kanaaf maaltu si sodaachisa ree? Ajjechaa urjiirraa bilisa ta'u koo nama muraasa qofatu beeka. Maqaan koo nama hunduu biratti immoo qulqullaa'uu qaba. Isa kanaaf immoo intala kana eenyummaa ishee baruu qabu. Eenyummaa ishee guutuu. Akkam ree mana gargaartaa? Rakkoon qabu. Al tokko waadaa galeeramti. Yoomi. Iccitiin kun anaaf si gidduutti waan hafuu qabu. Giiftiin kallattii biraatiin waan hubattuuf adaraa kee icciitiidhaan na qulqulleessi. Doktor waan kana irratti yaaddee. Kanaan dura waan kana irratti akka wal dhabne sitti himee ture. Kanaaf ammas sababni itti himu qabu. So dhiphachuun qabdu. Tole. Dirra maaloo wanta kana dhiisi. Si ajjeesaa jira bara. Isu waan ani barbaanne sitti fakkaata? Maali dharii? Akkatti seenan keessa ba'uun salphaa miti. Wanti akka qoosaatti eegale amma jireenya kana to'achaa jira. Tole, amma maal ta'utti eegdare? Mee ofii kee ilaali. Huqqachuu keerraan kan ka'e tan bu'aatee aarsituutu sirra furdaadha bara. Ifama. Na ajjeestee oolte bara. Ati garuu erga uumame kanatti qoosaa eegalte. Sammuun kee nagaadhani? Safaraan jira bara. Maal safartu? Akkuma ati jette tan bichaa na caala furdaadha moo kan jedhu. Tole waan nuun jedhu isinitti fakkaata? Ana isatu na yaaddeessaa jira. Isa gaaganni dhufee booddeedha kan nuun baruu dandeenyu. Maaliif waamti? Tasgabbaayyoon. Tasgabbaa'uu baadhee inni siin galchu. Maaliif akkana waamti qofa natti himi? Isaantu si barbaadeedha. Isaanis yoo ta'an maaliif na barbaadu? Dhiifama si gaafachuuf jedhaniiti. Dhiifama? Isa kamiif dhiifama na gaafata? Isa teekistii naa barreessee sin ajjeese jedhee na doorsiseef moo? Isa karaa irratti na qabee na reebeef moo? Isa jaalallee koo na jalaa sagaagalti jedhee maqaa koo yakkaan na jalaa xureesseef. Isa kamiif dhiifama na gaafata natti himi? Narraa ka'i. Duka goorraa kee maal taateeti? Balleesseera maaloo dhiifama naaf godhu. Ka'i. Maalumaaf prank taataniitu. Siisi dhukkuba moo? Galata kee jedhe. Inni eekkamtaa moo sayyuu? Maaliif? Akkuma bare bararoo maal jedhu malee. Akka salphaatti dhiifama nuuf godha jennee yaadne. Maaliif? Wanti guddaan bar jaalala keessan. Isin nagaatti deebinaan rakkoon qabu. Wanti naan jette garuu akkasuma fakkaata. Maal siin jedhe? Maalitu naan hin jedhe? Jiituun madaaltu naan jedhee ture bara. Isallee dhugaadha. Siin caala. Callisi bararoo wayi. Amma immoo karaa argatte gaa. Eegale immoo. Maal kana qofaadha? Utuu adda baatanis naan jedhee yeroo. Nama yeroo jalqabaaf adda baay'ee nama walitti araarse. Ati kan beektu lolo qofaadha. Isheen garuu nama jaalalaati maal jechaa ture. Kanaafuu jaalalaaf lolli waan waliin hin deemneef adda ba'aa maal naan jechaa ture. Isarratti ammas ejjennoon kusanuu. Ati maafiyaa biyya rakkifteedha. Isheen immoo nama jaalalaati. Kanaaf gonkumaa walitti hin dhuftan. Garuu immoo seera fiiziksii keessatti tiyooriin tokko jira. Unlike forces attract each other jedha. Kana jechuun wantoonni faallaa ta'an wal harkisu walitti dhufu jechuudha. Kanaaf haala kanaan lamaan keessanii wajjin ta'uun keessan baay'ee nama rakkisu baay'ee nama dhibu jechuudha. Amma tapha beekumsaa jalii qabnu. Ingalaaf jetteeti? Yoomi yaaddayin ani si hubadheera. Siin himi yoomi? Waa'ee muuzii sun akkam ta'e? Muuzii maali?
ispoortii yeroo hojjedhutti leenjisaa tokkoon qaban ture. Sibiila guddaa tokko fidee gurmuu hodhu kana kaasinaan jedha ture. Ani immoo lakki kun baay'ee ulfaatan danda'uun jedhaan. Sana booda yoo inni maal naan jedhe gaariidha seeti. Kun siif bara amma muuzii quncisuutii naan jedha ture. Kanaaf maal naan jettani? Saamsooniif jiituu walitti araarsuu yoo barbaade kun siif bara amma muuzii quncisuuti. Na sobeera yoo kun amma muuzii quncisuuti siin jenneen. Kun isaa olii malee. Kunillee isiniif hin galu. Waan nuun haasaa irru tapha namoota gurguddaati. Nuti muuziqaan qamalee kateetti beekna. Maal? Namatti tola. Asaan kee guutummaa guutuutti deebi'uudhaaf wanti qoqqofaatu hafe. Miti? Guutummaatti deebi'eera jechuun ni danda'ama. Galanni isaa kan keessani. Kan na jajjabeessee kan ciigoo godhaan natti dubbatee galanni kan waaqaati. Har'a ga'eera. Eenyutu immoo ciigoodhaan si tuqa? Maaliin? Sitti hime immoo akka waliin dhabneef namicha sana faallaa waan taaneef. Ammas natti himne bara. Haga maqaasaa dhuftee Dooktar Eebbaa jettee natti himne. Erga bartee homaa gochuu hin danda'u. Maal jedhee dubbiidhaan si tuttuqaa ture? Waan naan hin jenne maaltu jira? Yoon sitti mes nan amantu. Isaanaaf dhiisi. Waa'ee manuuf amanuu dhiisu. Jedhi natti. Waan baay'ee naan jechaa ture. Hunda caalaa kan natti dhagahame ragaaf jedhee bilbila koon sagalee isaa riikard gochuu fan ture. Narratti baree maal akkanaan jedhe beekta? Utoo dubbannu yaaliin kee baay'ee bareedoodha. Garuu obboleettiin kee gadi dhabduu sun kan isheen akka korratti kuftee viidiyoo bilbilaan waraabamte. Viidiyoo maali? Bilbila maali? Ani maalan beeka jetteeti. Maal taate? Anatu fuudhee ture. Waan keessa jiru agartee ta'a? Maaltu keessa jira? Lakki waan biraa miti. Sin fayyadu. Sodaa fi naasuun kee filaashicha keessa citiin biraa waan jiru fakkaata bara. Lakki waan dhoksaan qabu. Viidiyoowwan yeroo opereeshinii hojjennu waraannetu keessa jira waan ta'eef lamaadha. Akkuma beekamu yeroo opereeshinii dhiiga baay'eetu dhangala'aa. Wanti sammuu namaatti hin tolles waan baay'eetu hojjirra jiru. Kanaaf isa ilaaltee akka hin jeeqamneef jedheen. Siif jedheeniin. Kana biraan immoo qormaan dhiyaachaa jira miti. Kanaafuu isa ilaaltee akka hin jeeqamneef jedheen. Sumaa yaadeeni. Malee wanti biraa wanti dhoksu jiraatee miti tole. Hireen maal taate? Maaliif natti himtu? Dhufe waan qulqulleeffadhuun qaba. Hiree! Hiree!